odeeffannoon naannoo kanarra dhuftu dubbachaa jirtutti Itoophiyaa yeroo ammaan tana dhimma Suudaanii kanaa fi dantaa qabachaa yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa kennaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay wajjin godhu irratti xiyyeeffachaa jira jedhee barreessa jira. Bulchiinsa yeroo Tigraay hiikaa jedhamu hin barbaannu nu durillee har'allee borillee amaaraa ta'anii qalanne amaaraa ta'anii jiraanna amaaraa ta'anii duuna jechuudhaan maayikaadiraa keessattu warri hiriira baay'een dhaadannoo gussuun dhageessanii jiranii inni illee dhaadannoo gussuuniti hiriira kana qaama lamattuu qopheesse Abiinii fi akkasumas Bilisiginna Amaaraattuu qopheesse mata dureen isaa guddaan Amaaraa jalattuu bullaa heeraa waan jedhamu hin beeknu hin fudhannu kaa jedhu ture. Abiy Ahmed ganama kana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kan inni gootichaa ittiin jedhee warra dhiiraa fi dhala Itoophiyaa fi aarsaa kaffalanii madoolee waraanaa Tigraay hospitaala jiran dhaquudhaan daawwadhee jira jechuudhaan karaa feesbuukii irratti barreesse tajaajila nu biraati tajaajila Itoophiyaatiif fi lubbuu keessan kennitanii fi tajaajilli kun tajaajila qaaliidha dhaloonni barbaraan tajaajila san kennitan kabaja jechuudhaan barreessa jira. Waalam jechuudha asirratti tokkoffaa Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa warri madoolee deemee daawwatee jira. Aarsaa isaan Itoophiyaa kennanii dinqisiifatee jira. Dhaloonni dhufu barbaraan isin yaadataa jedhee dubbatee jira. Kun raayyaa ittisa biyyaa aangoo Abiy Ahmed kabajsiisuu fi Tigraayittuu deemee madaahee Tigraayittuu deemee lolee kun raayyaa ittisa biyyaa kursii Itoophiyaa ka Abiy Ahmed ammaan tan irra jiru jalatti qabuu fi warra falma siyaasaa jedhu Hiwwahaatiidhaan wal loluu fi Tigraay deemee madaahee gale. Garuu muummichi ministeera Itoophiyaa ka jedhamu lafa birmadummaa Itoophiyaa jedhamtu. Lafa bulchiinsa Itoophiyaa jala jirtu kan mootummaan Suudaanii fudhate waa takkallee waliin dubbate hin jiru. Abiy Ahmed jechuun waraanii godhame waraanii Tigraay wajjin godhame waraan daangaa Itoophiyaa kabajsiisuuf miti yookaan ammoo waraan weerartuu Itoophiyaa irraa facciisuu loluuf miti waraanni kun ka godhame birmadummaa Itoophiyaa kabajsiisuuf hin taane aangoo isaa eegsifachuuf godhame waraana kana Abiy Ahmed akkasittuu faarsee haa ta'uuti malee waraana jechuun naannoo Tigraay irratti geggeeffame Abiy Ahmed waan takkallee dhiifamu waraanni Suudaanii lola daangaas Itoophiyaa fi Suudaan Abiy Ahmed waan takkallee hin jenne kanattu jira kana asumaanii daawwattoonni kenna akka beekan barbaanna waraan kana irratti miidiyaan Itoophiyaa officially mootummaan Itoophiyaa kallattiin waan jedhalle hin qabu ibsinni baasalee hin jiru miidiyaan addunyaa wararkaa fuudhanii waan waraan kana gabaasaa jiranii waan waraan kana dubbachaa jiranii mee waan waraan kana jechuun miidiyaaleen addunyaa ka gabaasan keessa miidiyaa kamfattuu gabaasee ka jedhu irra dubbachuu deemna. Waraanni kun jechuun kalee akka dubbannetti miidiyaan Suudaanii hedduun isaanii wararkaa fuudhaa gabaasaa turanii har'a ammoo Aljazeera Al-Arabiyya miidiyaan Arabaa hunduu gabaasaa jira har'a ammoo VOA miidiyaan sagalee Ameerikaa gabaasee jira suni alalleetti Deutsche Welle sagaleen Jarmaniitii fi miidiyaan addunyaa wararkaa fuudhanii gabaasaa jiranii akkamittuu waan kana gabaasanii ka jedhurra mootummaan Ameerikaa miidiyaan Ameerikaa jechuun VOA akkamittuu gabaasee ka jedhu halaalluuti VOA akka jedhutti waraanii Suudaanii daangaa Itoophiyaa gubbaatti lafa irratti wal dhabaa turan yookaan lafa falmisiisaa suni ka to'atee jira jechuudhani odeeffannoo lafa kana akkamiin akka to'atamee barreessa jira. Akka VOA sagaleen Ameerikaa qophiin afaan Ingilishii barreessetti waraanii Suudaanii daangaa Itoophiyaa irra ka jirtu lafa qonnaan badhaatu kan irratti wal falmaa turanii waraana mootummaan Abiy Ahmed naannoo Tigraay wajjin godhaa jirutu fayyadamuudhaan mormii tokko malee lafa kana qabatee jira. Yeroo ammaan kana mootummaan Abiy Ahmed xiyyeeffannaan isa naannoo Tigraay ka waraanaan bututti irratti yoo ta'u Suudaan ammoo carraa kanatti fayyadamte waraanis lafa isii ka waggaa 25 oli harka isiitii baatee shiftoota mootummaan Itoophiyaa deeggaru Amaaraa harka turte harkatti deeffatee jira jedhee dubbatee jira. Lafti qonnaa daangaa Itoophiyaa gubbaa jirtu kun warri Suudaan ka qabate guyyaa kamisaa akka taate ka dubbataa jiru lafti kun waggaa 25 oli mootummaa Itoophiyaatti to'atee jira. Kun jechuun lafa rakkoo mootummaa Finfinneetii fi mootummaa Kaartuum mootummaa Suudaan jidduu turte jechuudhaan VOA'n qophiin afaan Ingilishii akkasitti gabaasaa jira. Waraanii Itoophiyaa kan naannoo kana bahee jira milishoota naannoo Amaaraa shiftaa warra jedhamuun warra naannoo kanatti jechuun midhaan saaman shiftoota horii hatanii shiftoota qabeenya nama naannoo kanatti saamanii naannoon kun maqaan isaa Alfa Sheekaa jedhamti ari'uudhaan mootummaan Suudaan lafa kan deeffadhee jira jechuudhaan VOA'n qophiin afaan Ingilishii akkasitti barreessa jira. Akka namni tika naannoo kana to'atu tokko ni maqaa isaa dhaabachuun barbaanne VOA'tti himetti waraanni Suudaan yeroo ammaan tana birmadummaa Suudaanii ka lafa daangaa qonnaan badhaatu Alfa Sheekaa kana guutumaa guututtu mirkaneessee jira. Alfa Sheekaa akka lachuutti dubbifama Fashiqa kalee dara dubbadda jira wanni kun jechuun qaafi gaan wal muraafaan Arabaa keessatti yeroo garii keessattuu afaan daangaa Arabaa kan Arabaa jechuun Hasaniyya jennuun
Akkuma jechuun gargaarsaa qarqaarsaa harraanqessa harraagessa afaan oromoo jiran keessatti sagaleen kun bakka walitti dhiyaatu irraa baatee point of articulation jennaan bakka sagaleen uumamtuuf alfashiiqa alfashiigaa jetti warri suudaa dubbatan. Naannoo kana to'atee jira. Mootummaan Suudaanii lafa kana qabatee shiftoota Itoophiyaa faana dhahuudhaan ari'aa jira. Waraanni Suudaanii yeroo ammaan tana lafa biraa ka daangaa kan gubbaa jirtu lafa falmisiisaa qabanittu taa'ettu dhiyaachaa daangaa lafa fudhachaa akka inni jiru VOA'n ka gabaasutu jirtu. Akka odeeffannoon naannoo kanarra dhuftu dubbachaa jirtutti Itoophiyaa yeroo ammaan tana dhimma Suudaanii kanaaf dantaa qabachaa yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannaa kennaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay wajjin godhu irratti xiyyeeffachaa jira jedhee barreessee jira. Odeeffannoo kanaan walitti qabateen haga ammaan tana baqattooti waraana Suudaanii gara Suudaanii baqatanii baqattoonni naannoo Tigraay 43,000 olii gara Suudaanii seenanii jiranii jechuudhaani. VOA'n lafti mootummaan Itoophiyaa bara dheeraa fi mootummaa Suudaanii irraan waliin wal falmaa ture harka mootummaa Suudaaniitti deebitee jirti. Mootummaan Suudaanii lola tokko yookaan mormii tokko malee haala rakkoo Itoophiyaa keessatti fudhatee mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana xiyyeeffannaan isaa naannoo Tigraay irratti waan jiruuf birmadummaa lafisaa ka waggaa 25 olii harka milishoota Amaaraa turan milishoota ari'uudhaan lafa kana qabate jechuudhaan barreessaa jira. Warri Habashaa gammaa waan kan takka hin dubbanne miidiyaan Itoophiyaa waan kan takka hin dubbanne ristii naannoo Tigraay deeffannaa jecha odoo jiranii ammattu lafa kana dhabanii jiranii lafa kana dhabanii namni jechuun warri kalkuleeshinii Amaaraa kunin waan fannoo fuudhaa adoo jechaa jiranii waan bobaa dhaban jedhee namni irratti qoosaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed waraana Tigraay deemee aangoo isaatiif lole faarsaa jira. Waraana jechuun aangoo isaa ittisuu fi uummata biyya tokko ka wal nyaata deemee daawwataa jira. Birmadummaa jechuun birmadummaa Itoophiyaa ka Suudaanii wajjin wal dhabanii sanirra waan takka hin dubbanne akkasittu jira. Kan akka beektanii fi odeeffannoo kan isaan biraan gahuutu jiru. Mootummaan Suudaanii illee haga ammaa jechuun Itoophiyaa irra rakkoon mootummaan Itoophiyaa nu dura dhaabbataa jiranii yaadaan jiranii inumaayyuu akka jechaa jiranii mootummaan Suudaan naannoo kanatti lola gaggeeffamaa jiru. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa waan galateeffatu fakkaata. Lolii kun akka dhufu beekee jira. Abiy Ahmed guyyaa 3 duratti waraana isaa baase naannoo kan keessa. Warri kamisa qabate Abiy Ahmed waraana isaa wiixata naannoo kana guutuu akka dhiisee deemee ka dubbatamu waraanni isaa eegdiisan dubattu milishoota Amaaraa ka warri mootummaa Suudaan jechi isaan itti fayyadaman shifta zaraafisan ka horii hatu ka loon hatu ka maasaa hatu midhaan hatu shifta Amaaraa achi ariine lafa kana qabanne jechuudhaan dubbatanii jira. Aljaziiraanis waan inni gabaasee mootummaan Itoophiyaa lafa kana kennuu hin oolle waraana isaa baasee jira jedhamee dubbatama jira. Lafti kun lafa Suudaanii taatee bara Itoophiyaa daanganii bara 1956 gaaf Suudaaniin bilisummaa isii argattu achi jalattu akka daangeffamte ka dubbatamu. Haa ta'uuti malee waggoota 25 darban kana mootummaan Itoophiyaa to'achaa akka ture warri Amaaraa akka irra qotatee facaafatee irra tikfatee nyaachaa ture ka dubbatamaa ture. Daangaan Itoophiyaatii fi Suudaanii kun kiiloomeetirii 100,000 fi 1,100 daangaa deemuu qaban 1,100 daangaa akka malee dheeraati daangaa akka malee guddaati. Sun keessa daangaan alfashiqaa ka Suudaan deeffatee kun kiiloomeetirii 168 168 jechuun Finfinnee irraa haga magaalaa baatu zuwaa jechuudha. Lafa dheeraadha. Finfinnee irraa magaalaa baatu lafa gamitti aanaa meeqattu keessa jiru san deemtan. Aanaa jechuun Akaakii Qaallitti birbaatanii dabartanii achiin dubattu Bishooftu birbaatanii dabartanii achiin dubatti aanaa Moojoo birbaatanii Adaamii Tulluu Kombolchaa baatanii achiin dubattu aanaa baatu dhuftan. Lafa inni gartanii 170 haga baatu Finfinnee irraa. Kun jechuun 168 walum qixxee jechuun yookaan Adaamaa birbaatanii dabartanii hageessa jechuudha. Yookaan jechuun Awaashitiin deemtan. Lafa akka malee dheeraa lafa kan deeffatanii lafti Suudaan babal'aadha aanaan isaa. Aanaalee sadii jalattu iyyuu gurmooftee lafti kunin faashiqaa guddaa, faashiqaa xiqqaa fi akkasumas jechuun aanaa kibbaa jedhamte kutaa bulchiinsa Suudaanii bahaa Alqadariif jedhamu yookaan Alqaxariif jalattu jechuun akkasittu gurmooftee jirti. Lafa guddoo hagas geettu Suudaan deeffanne jettu mootummaan Itoophiyaa haga ammaan tana waan dubbatee tokko illee hin jiru. Aktivistoonni Tigraay mootummaa Suudaaniitii fi uummata Suudaan baay'ee galateeffataa jiranii baqattoota Suudaaniitii fi gargaarsi godhaa jiruu fi Tigraay Suudaan malee michuu biraa hin qabdu jechaa jiranii akka malee faarsaa jiranii keessattuu waraanii Tigraay waraanii Suudaanii lafa alfasheqaa jedhamu lafa qonnaa kan deeffachuu warratti guddootti gammadan fakkaatanii warri ristii deeffachuu barbaadu ristii isaanii dhaabanii jiran jechuudhaani akkasittuu dubbachaa jiranii mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarrattu haga ammaan tana waan tokko hin dubbanne lafa kana jechuun gaafa Mallas Zeenaawii jiru akka Suudaanii fi kennamu ka walii galtee warra Suudaanii wajjin mallatteessee ministeera Haajaa Itoophiyaa ka ammaan tana obbo Dammaqee Mokkonin akka ture ka dubbatamu kun ammoo du'aa siyaasatti Dammaqee Mokkoniitiif haga amma dhimma lafaa kanarratti
jechuun Izeemaa tahee, Abin tahee, Biltsiginaa tahee, paartiin Itoophiyaa bulchuu fi paartiin falmitoota ka Amaaraa waan dubbatan tokkollee hin qabani. Yeroo ammaan tana hiriira gurguddaatu magaalota naannoo Tigraahii ka ammaan tana milishoonni Amaaraa qabatan keessattuu geggeeffamaa jira. Warri Habashoota yookaan immoo warri Amaaraa hiriira gurguddaa godhan kanan har'a hiriira guddaatu magaalaa Maayikaadiraatii fi akkasumas magaalota Tigraahii lixaa keessattuu geggeeffame. Magaalaa akka Alamaaxaa Qobboo kan naannoo Tigraahii Amaaraa keessattuu hiriirri gurguddaanii godhamaa oole. Alaabaa Itoophiyaa dullachaa durii alaabaa magariisa booraa fi diimaa bifa biraa jidduu hin qabne isaan qabachuudhaanii lafti walqaa'itii fi xagadeen lafa Amaaraati. Maayikaadiraanii handhuura Amaaraatii fi Amaarummaati. Maayikaadiraanii bilisoomtee jirti milishoota Amaaraatiin. Guyyaan irraa kun inni guyyaa injifannooti. Wayyaa gurraacha godhannee hiriira baanullee nama du'e yaadachuu fi garuu aarsaa milishoota Amaaraatiin bilisa baanee jirra jechuudhaani. Magaalaa Maayikaadiraati fi akkasumas gara jechuun raayyaa jechuun wal Tigraahii lixatti Tigraahii kibbattu magaalota akka Qobboo, magaalota Waajjaa Xumuugaa, magaalota akka Allamaaxaatii fi magaalota biraa keessattuu hiriira bahamee jira. Hiriira baham kanaan warri raayyaa hiriira jechuun warri Amaaraa barreessaniin eenyummaa keenya nurraa balleesse lafa keenya kan nurraa fudhate Sigibgibee juntaa jalattuu hin bullu. Sigibgibee juntaanii akka deebi'ee lamuu hin dhalannee fi diigamee jira aarsaa boonsaa milishaa Amaaraatiin. Warri jechuun Sigibgibee juntaa kunini obboleeyyan sabaa fi sablammii obboleeyyan uummata Amaaraatiin addaan nukkute ture. Ammaan booda dabni siyaasaa kan addaan nu mure sun du'ee jira. Walqaa'itii fi Tsagadeen uummata Amaaraatii fi ristii isaati. Maayikaadiraanii handhuura Amaaraatii fi Amaarummaati. Ammaan booda Tigraahii jalattuu hin bullu. Higga mangistii miti kan nuti hin bullu. Humna kennan bullaa heega mangistiin Amaaraa duri beekamtiin kennin ammaan tan Amaaraallee beekamtii dhoowwachuu hin danda'u. Lafa heega mangistiin yookaan immoo heeraan nurra hin fudhatini heeraan hin deeffannu humnaan deeffannaa jechuudhaan dhaadannoo gosa kanaa dhageessaa hiriira gurguddaatu qophaa'ee raayyaa fi walqaa'itii yookaan immoo Tigraahii lixaa keessattuu hiriira kan irrattu keessattuu kan magaalaa Maayikaadiraattu geggeeffame. Kan naannoo kanattu geggeeffame irrattu Koloneel Dammeqee Zawudee kan ammaan tana itti aanaa hoogganaa Satiitii fi Humaraa jechuudhaan bulchiinsa haarawaa naannoo Amaaraa jalatti gurmaa'e jedhamee moggaafame kanaaf muudame jedhee dhiyoo kana Minilikee televezyiinii irratti dubbate uummati Amaaraa galateeffate injifannoo humnaan argate humnaan akka tikfatu heeraa fi beekamtii akka hin kennine fi cunqursii uummata Tigraay uummata Amaaraa irratti lamuu akka deebi'ee hin ijaaramne haasawa godhee jira. Uummati Amaaraa ka miidhamee fi Amaarummaa isaatiin waan ta'eef akka lamuu Amaarummaa isaatiin hin miidhamne gurmaa'ee lafisa bulfachuu qaba. Bulchiinsa yeroo Tigraahii ka jedhamu hin barbaannu nu durillee har'allee borillee Amaaraa taanee dhalanne Amaaraa taanee jiraanna Amaaraa taanee duuna jechuudhaan Maayikaadiraa keessattu warri hiriira bahee dhaadannoo gusuun dhageessanii jiranii inni illee dhaadannoo gusuuniti. Hiriira kana qaama lamattuu qopheesse Abinii fi akkasumas Biltsiginaa Amaaraattuu qopheesse mata dureen isaa guddaan Amaaraa jalattuu bullaa heeraa waan jedhamu hin beeknu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraahii ka Biltsiginaan Tigraahii naannoo kanatti hundeessa jedhe hin fudhannu ka jedhu ture. Dhimma daangaa lafa Suudaan irratti wal dhabanii kiiloomeetirii 168 ka deemu Alfaashiqaa irraa dantaa hin qabani isaanii lafa Amaaraa deeffachuudha ka Tigraahii fudhatte waan jechuun kennin taane hin gaafannu kennamoo dabarsine hin kenninu duuna mala jechuudhaan raayyaa fa'a naannoo isaa keessattuu hiriira ba'anii jiranii raayyaan Amaaraa raayyaan eenyummaan isaa Amaarummaa raayyaan Walloodha. Raayyaan jechuun biyya abbaa isaa biyya Amaaraa jalatti deebi'uu qaba. Raayyaa Oromoo lafa isaanii san hundaayyuu gaafatanii jiranii wanni deemaa jiru waan gosa kanaati daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo karaa kanaan jechuun wanni hiriira argaa jirru Biltsiginaa Amaaraatii fi Biltsiginaa Tigraayittuu hiriira walirratti baay'aa jira. የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አንቀበልም bulchiinsa yeroo ka mootummaa naannoo Tigraahii ka Dr. Muluu Naggaa kaasai dhaabesan hin fudhannu lafa kana humnaan deeffannee humnaan bulfanna ristii Amaaraa deeffannee jirra laftii kunini kaa jettuudha. Heeree waan jedhamu kabaja heeraa ka warri OPDO dhiyoo kan Biltsiginaan Oromoo haasawaa jirtu hin fudhannu maal jennaan lafa kana heeraan hin dhabne heeraan hin deeffannu humnaan dhabne humnaan deeffanna waan jedhu ka dubbatamaa jiru. Warri kanaan duratti jechuun anni meekan begulbataችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን jedhe sirbaa bahe akka jechuun sanyii guddanaa jedhetti har'ammoo jechuun humni malee waan birattuu hin amannu waan feenu hundayyuu Itoophiyaa keessatti humnaan godhannaa jedhanii akkasitti hiriira bayaa jiranii bakka adda addaa keessatti ammoo hiriira kan keessatti dhaadannoo Abiniillee mul'atee jira sun keessa tokkini Tiineg kan dhaabbanni adda bilisummaa uummata Tigraahii abbootii Hiwahaat ashabbaariidha yookaan ashabbaarii jedhame mootummaan Itoophiyaa akkasittu dhaabaa kana seeraan murteessuu qaba tarkaanfii warri irratti fudhatamuu cimee itti fufuu qaba waan jedhu akkasittu dhiyeessaa jiranii lammata uummati Amaaraa gabrummaa fi hin bulu juntaa hin barbaannu juntaan badee barbadaahuu qaba. Warri dhufee nu bulchuu barbaadu ka Tigraay haarawaa fi juntaa addaan baasne hin laallu. ያለ ህገ መንግስት የተወሰደን አማራ ግዛት ማስመለስ ህገ መንግስት አንቀጽ መጥቀስ አያስፈልግም።
ጥንትም አማራ አሁንም አማራንን ወልቃይት ጠገዴ ትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አያስፈልገውም ወኒ ሳን ጀሪኒ ወኒ ሳን ዲየፈትን እንጅሩ ረኮኒ ጎሳ ካናቱ ዴማ ጅራ ራያንስ ወልቃይትስ ሁንዱ አማራዳ ለፈካን ሁምናን አርገኔ ሁምናን ደፈኔ ሄራን እንደምኔ ደንታ ሄራ ሂንቀምኑ ጀቹዳኒ ኢትዮጵያ ከሰት አማራ ፊ ትግራይ ሂዱቢ ወራ ዴቢቴ አካ ሂናራዳምኔ በልጽግና ረኮን ጉዳን አብይ አህመድ ታሁ ከደሙ akkamiin warra kan lamaan walitti araarsee akka inni waliin fidu uummata Tigraayitii fi uummata Amaaraa jidduutti jibbiinsi bara hamaan awwaalamee jira. Kan miidiyaan addunyaaleen irra haasawaa jira. Miidiyaaleen adda addaa dubbachaa jiranii yeroo ammaan tana haalii geggeeffamaa jiru. Haalii rakkoo naannoo kana kan fakkaata odeeffannoo jechuun karaa kan lamaan jirtu maal akka inni fakkaatu isin biraan ga'uu fi karaa biraatiin ammoo hiriirii kunini karaa biraatiin kan inni itti xiyyeeffate Oromummaa irrattuu fakkaata. Oromoo irratti akkamiin xiyyeeffate bifa lamaan xiyyeeffate. Tokkoffaa Walqaayitii fi Tsagedee qofa osoo hin taane raayyaa dhiyoo afaan Oromoo dubbatu argitanii jirtanii raayyaa OBN irratti dhiyaate nu Amaaraallee miti Tigreellee miti raayyaan Oromoodha. Afaan Oromoo guddifachuu barbaanna aadaa keenya guddifachuu barbaanna aadaa keenya babal'ifachuu barbaanna hundee ganama seenaa dullachi durittu deebi'uu feena nu jechuun asli nu hunda dura raayyaadha Oromoodha. Afaan keenya kenna guddatu eenyummaan keenya kenna dagaaguu barbaanna. Raayyummaa warri jedhu suni har'a jechuun raayyaan Amaaraa raayyaan jechuun bulchiinsa Amaaraa jalattuu gurmaawaa jedhamee fedhiin uummataa hin gaafatamne. Odoo jechaa jirru warra raayyaa Demokiraatik Paartii ofiin jedhu garee jechuun paartii Demokiraasummaa raayyaa raayyummaa jedhu miseensota warra hedduu hidhaa ammaan tana miidhaa jiranii warra kana maxxannee yookaan ammoo harcaatota heewwaati jechuudhaan barbadeessaa akka jiranii kan dhagahamaa jiru magaalota raayyaa kan akka Zoobil Dhummuugaa jennaani yookaan ammoo magaalota akka Waajaatii fi Alamaaxatii fi Maahonii keessatti jechuun yeroo ammaan tana nama jechuun raayyummaa jedhu raayyummaa sochiin jedhu sochii akka malee guddaatidha. Raayyaan jechuun Amaaraan lemiti. An sochii kana gaafa yuunivarsiitii Finfinnee baradhuu raayyuu beeka. Waggaa jechuun 20 jechuun gahuutu jira. Gaafa sun yuunivarsiitii keessatti inumayyuu raayyaan gurbaan tokko ol ka'ee raayyaan nu Oromoon lemiti nu Amaaraan lemiti nu Tigree lemiti raayyummaa jedhe maqaa Oromoo kan hin taane tokko itti fayyadamee jeequmsi hundinuyyuu ka'ee ture. Sochiin raayyummaa jedhu kun sochii hagammaa jirtu ka Tigraay naannoo raayyaa jirtu keessa raayyaan Oromoo warra jedhutu warra dhiyaatu warri kun jira raayyaan Oromoo kan jedhamu akka malee xiqqaadha. Lafa Oromoo ka raayyaa kanallee OPDO waan dabarsee kennitu fakkaata. Odeeffannoon sun kanattu jira. Kan biraa ammoo odeeffannoon kun karaa kamiini duulii hiriirii guddaan kun kan gaggeeffamaa jiru akkuma isinitti himtaate higga mangist federaalizimoonni jirtu kulleen hojjetu nu biratti. Humnaan deeffannaa higga mangistiidhaan lafni irraa hin fudhanne higga mangistiidhaan hin deeffannu higga mangistiin barbadaahuu qaba higga mangistiin kunini Amaaraaf hin dhaabbanne farra Amaaraati higga mangistii kan jalattu hin bullu higga mangistii warri jettanii boolli jaannama qabadda ittiin galaa waan jiru dhagayaa turre kun ammoo jechuun warra Biltsiginnaa Oromiyaa ristii kabachiisuu osoo hin taane duulii kunini duula olaantummaa seeraa kabachiisuu duulii kunini duula heeraa kabachiisuu jedhanii taayyeen faatii Shimallis Abdiisaa faatii dhiyoo kan dubbachaa turan sunii fi deebii kennu waan ta'eef dhaadannoo warra hedduun kan mul'atu achi keessatti federeeshinii ammaan tan jirtu federaalizimiin ammaan tan jirtuu fi heegga mangistiin ammaan tan jiru farra diina Amaaraatti barbadaahuu qaba heegga mangistuu waan jiru hin dhageenyu humnaan arganne humnaan dhabne humnaan deeffannaa kaa jedhu akkasittuu dhageessaa oolani warri waan kan dhageessisaa oolachuun karaa biraatiin jechuun warra OPDOtii fi deebii kennaa oolani warra OPDO fi karaa biraatiin deebii kennaa jiran. Itti gaafatamaan hariiroo hawaasummaa paartii ABN yookaan ammoo sochii saba Amaaraa Yamaaraa Biheer Niqinnaaqee Xaahir Mohammadii feesbuukii isattuu waan barreesse tokko dhimma kana akka malee diriirsee isinii garsiisuu danda'a jedhee yaada. Xaahir Mohammadii nama Wallooti dubbii hima paartii kanaa yookaan itti gaafatamaa hariiroo hawaasummaa paartii kanaati. Mormii ammaan tana deemaa jirtu irratti wani dubbate warri ammaan tana የቲነግ ወራሾች ከቻሉ ከቲነግ በተሻለ አማራ ለመርገጥ የማይፈነቅሉ ድንጋይ የለም ዋንጀሩ በረስ ወሪ ሲሬ ህወሓት ዳለ ወሪ ሲሬ ህወሓት ዳለ ህወሓት ጫላ ሐላ ደንዳሜን ኡመተ አማራ ዲቱፍ ዳካ ወሪን ቡቅስ ንንጅሩ የሮ ተከተካ ዋይ ፌደራሊዝሚ የሮ ተከተካ ዋይ ሄራ ወኒ ሳንጉርቲ ንዱቸኒፍ qarooma siyaasaa tiinegi jala baratan nurratti hojiirra oolchuu isaaniitiin yoo jechuun qarooma tiinegi hojiirra oolchina jettan yaadii kun hin milkaa'u jibbaadha yoo dhugumaan wajjin jiraattan taate falli jiru tokkicha Amaaraa jibbuu dhiisudha. Amaaraa jibbuu dhiisuun ammoo hin dandeettani maal jennaan deeggarsa dhabdane jechuudhaan barreeffama dheeraa barreesse wanni nu jechuu dandeenyu federaalizimiif heera yookaan higga mangistii jettan fataffatee nyaadhee jedhee warra jechuun OPDOtiif barreesse.